daati daati bashannanudha shari'arratti andafrindanga rabbi guddaati rafi'ali mataan fattaati baguma gaiftan guyyaa idaati guyyaa bo ara guyyaa ni dami duba dadhabadha fantishe tinu bana maal isa akkana si jenne mana galla afarayyaan ayyee bakka ataate saabitti nu bana lat ya mustafa nabi kanura dalate madina de nabi sina zani dubada arsaaba nabi ya muhammad ya mustafa nabi kanura dalate baguma gaiftan guyyaa idaati guyyaa madina de nabi sina zani dubada arsaaba nabi ya muhammad ya mustafa nabi kanura dalate madina de nabi sina zani dubada arsaaba nabi ya muhammad ya mustafa nabi kanura dalate madina de nabi sina zani dubada arsaaba asaba nabi unduma katiza unduma tanidu nama usiza unduma tuadu unduma tuibsa okka kitabati arkanu tuisa sina zani dubada arsaaba nabi ya muhammad ya mustafa nabi kanura dalate madina de nabi sina baguma gaiftan guyyaa idaati guyyaa zani dubada arsaaba nabi ani unduma tu garana marasa way ajaa'iba rabbi sa guyyaa idaatiin ilmaan shubbisanii hadaraa wal geesse laa meeqatti shubbisu laa konfaan laa konfaan guddaan uuzi billa guyyaa idaa guyyaa namni gattaa'e alhamdulillah jee rabbi isaa galatoonfatu isaan asi hadara akkan waan jasbaa ish meeqatiin itti dhaqaaf Daaba akkanaa miti bara. Akkamii guyyaa iidaatiin akkanatti fandishee itti banattanii akkana shubbistan boo. Fandisheen akkamitti haraami hoo? Waa'ee jaalalaa anaa sobar waa'ee nabii haasa'u jira. Maqaa nabii kana sallallahu alaihi wasallam sababaa godhattaniiti ni jira dibbee kana tumuun ni jirti jettani. Asa gurbatiin kun maal waanuma akka manuu haasa'u jira hoo? Anka qaataa dhuftee tumaan akkana tanaasu jirta. Haa nurraa deemee asii numarraa deemee waan hin taane dhuftee nutti naasini. Fandisheen akkamii haraametta fandisheen waan rabbii malee waan biraa ni haasa'u. Fandisheen waan rabbii waan jaalalaa tokkotti haasa'ee fandisheen waanuma rabbii waan nabii Muhammad malee waan biraa tokkotti ni haasa'erra. Deemurraa mee isin numarraa deem. Hodoo naqa yoo hodoo qabee. Wallahi duga ban. Fandisheen akkamitti haraam jaalanne. Deemnu sin jannaan dura deem gaa. Deemnurraa. Dhaabbadhu hin jarjariin dhaabbadhu. Mucaan kun waan sirrii nuun jechu jira mee waan kana xixiqqoo itti yaada. Tu waan sirrii dhaammata inni jiru. Eegaa Akkamii waan sirriiti? haa darastichi kun waan dhugaa dubbachuu jira mee xiqqoo dhaabbadhaa laala mee waan kana dubbii kana. Waan daracha kun jiru sirrii dheettaati. Kun gisee hundi dhufeetuma si cinqiin godha maa wala fandishee haraami jee kun haraami falaaloo dambe deemee irraa si jee. rafi'ali mataan fattaati baguma gaiftan guyyaa idaati guyyaa idaati alla sadarasi ijoollee akkam godhe. Arreefu siniin jenne fandisheen haraami haraam calla haraami wallaahi dhugumattu haraami. Haraami mi? Fandisheen haraami? Arrallee borullee. Haraami. Haraami. Fandishee dhaggeeffachuun haraami. aduwwiin tadarasoota tatta'e taamantii islaamaa tatta'e guutuun isaanii akkana dhabama taati haraami amma itti banadhaa Raayyaa. itti banadhu fandishee dhaggeeffachuun shubbisuun harka tumuun muuziqaa dhaggeeffatuun guutumaan guututti haraami hararraa eegaltanii raayyaa bakka qamaataniitti bakka hundattu raayyaa abdoosh hadiisa itti banachuudha malee fandishee manzuumaa arrabooda waan akkanaa isinii amantii tuttuqu isin harkee isiniin dhiisan isiniin xallasa samirratti yaa Nu dhaabbannee jirra. itti banadhaa raayyaa. Video ittiin nu bana hai. Nu badhaafte diini rahmata keetiini. Badhaafte diini rahmata keetiini. Haa duraan nu wallaala keenya akkana nu godhe saahibi galatome haa. Iggartan gaamma? Garee jira. Bakka dhiifama uumaa. Ayyee Ganaa waan akkanaatiin deebinaa. Deebinu haa dhiifama. Ayyee galatoma.